Tigiranii Itoophiyaa Sinodoosiin immoo kaleessa qabanii hidhanii jechuudha. Egaa akkuma kanatti deema wantichi. Oromoon yoo irreecha isaa kabajate bataskaana dhaqee qaban ijaarsa kan Paappaasiidha. Bataskaana dura jettanii immoo irreechaan dhaqee hin kaa'anii kaleessa milaata gubaa'een isaanii kaleessa dhume fakkaata. Achirratti fudhanii qabanii sammuu ganama hidhanii bakka hundumaatti Oromoon amma yoonaa namti sagalee ta'e illee jiru. Indegana Tigireetu illee sagalee ta'aa jira. Tigirootatu maaliif hidhama jaarsi kun maal balleesseera jedhamee haasa'ama. Garuu Oromoon yeroo akkasii walirratti ilaala yoo ta'e gaarummaa hin qabu. Gara isa qabu, gara isa cimaa, gara isa abbaa boombii, abbaa baankii bukkee gorra yoo ta'e borisas nutis dhugaa. Nutis nu qammasa nutis. Kanaafi dubbi keenya sagalee haa taanu bakka jirutti jechuudha. Bakka isinitti immoo danda'u booddee jechuudha. Kunis immoo maaliidha? Biyya keessa fudhatanii ilaaltanii hiite kan jedhamtu jirti dubartiin tokko miidiyaa irratti argaa turtan. Sinodoosii mataa isheetti qopheeffatte Ortodoksii Tawaahidoo jetti shan jettee jiraachaa jirti. Addis Ababaa keessa dura Addis Ababaa keessa namitti dubbate tokko hin jiru. Kanamini qibaatiin immoo jiru Gondar keessa immoo Gojjam keessa immoo paatriyaarkii mataa isaanii qabu isaan immoo namni tanfasee itti dubbate hin jiru. Baay'ee tokko immoo tisitaa immoo maal jedha tokko immoo waan tokko suma beeramas innis jiraataa jira. Garuu kan Oromoo kun maal akka ta'e wallaalle. Kan Oromoo maal namichi kun jaarsi kun edda taa'ee hojjechaa jira gooti isaa hojjechaa jira inni giraawwantii waan hojjetu. Warri kaan naqanii harka kennaniiru harka kennisiisaniiru garuu isaan hojjechaa jiru hidhamanis innan du'aa jedhan isaan yoo du'ees rakkinaan qabu jedhanii murteeffataniiru jechuudha. Isaanumatti bada malee akkuma abbaa Abuna Phexros yoo du'anii isaanii fi maqaa guddaa ta'a. Maaliif maqaa kanas sayyamanii kaa'aniiru jechuudha. Magarsaa badhaasaa jedhanii kaa'anii wanta Oromoo fakkaatu jedhanii moggaasaniiru Wallaggaa ta'aniitu Salaaleetti maqaa kana moggaasan walii galaan jechuudha. Har'a garuu lakki maqaamti kun baduu qabaa, Sinodoosiinti kun baduu qabaa jedhee Itoophiyaa Ortodoksiin sibsabaa Oromoodhaaf ta'a. Waan tokko waan isaan baasanii gadi baasan isin agarree Oromoodhuma balleessuudhaaf yookaan Oromoodhuma rukutuudhaaf torchii gochuudhaaf sibsabaa ol waamanii sibsabaa ta'anii abbaa kana hiisisan jechuudha. Inni hiikamuu hin danda'u hin beekamu egaa. Kan qabee dhaqee jedhu immoo Liyyuu Haayiliidha. Liyyuu Haayiliin immoo